Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee odeeffannoo wayitaawaa guyyaa har'aa dhimma keessoo faannoon kan wal qabatee isin biraan geenyaa hamma dhumaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Tibbana golli finxaaleeyyii faannoo goolama jabaa keessaa galee jiraachuu maddii amanamaa odeeffannoo keenya nuuf ifoomseera. Kun immoo rakkoo jabduuf isaan saaxilaa jiraachuu beeksisa. Qabsoon jara kanaa kanaan duras akka galma hin qabne beekamaa ta'uu dubbanneerra. Haa ta'u malee tibbana kana duraa caalaa tarkaanfii walirratti fudhachaa jiraachuu fi walqoodinsi isaanii jabaateera. Adeemsi finxaaleeyyii faannoo qabsoo diinaa waraana jechuun eegalee ture gara aangoo keessoo qabachuuf jedhutti jijjiiramee jira. Shira walitti bu'iinsa kanarratti taatoo ta'ee kan jiru dirree kanarratti dhiibbaa waraanaa olaanaa kan uumee fi tarkaanfii mataa isaa kan fudhatu gareen Zammanee Kaasee fi qabsicha ala taa'ee siyaasaan kan bulchuu barbaadu gareen Gadduu Andaargaachoo kan ta'e hariiroo diyaaspooraadha. Walitti bu'iinsi kun birmadummaa faannoo rakkoo irraa kan buuse ta'uu caalaa dhiyeenya kana Zammanee Kaasee irratti hidhattoota isaan yaalii ajjechaa geggeeffameen ifoomeera. Yaaliin kun kaayyoo Zammanee Kaasee qabsoo irraa ajjeesuu garee sana ajaja dhabsiisuu fi qabsicha bulchiinsa siyaasa haaraan jala galchuu ture. Kaayyoon bu'uura qabsoo kanaa balleessuu, wal fixuu fi wal diigumsatti akka geessuu haala jabaa uumuusaa agarsiisa. Sababa kanaan qabsoon faannoo diina isaa isa alaarraa keessoo isaanitti wal diiguu fi aangoo qabachuuf wal jeeqaa jiraachuu odeeffannee jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenya qophiilee qabannee asumarraan ni goolabna. Yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.